Tokkummaan keenya gaara amma dakaatti. Gaara amma dakaatti moo? Xiqqaa hanga guddaatti moo? Dhiira hanga durbaatti moo? Allahu akbar. Allahu akbar. Isin ummata misoomaati. Ummata misoomaati. Misooma nageenyaan hojjettu. Ummataaf dhaabbattu. Maatii keessaniif dhaabbattu. Mataa keessaniif dhaabbattu. Mootummaadhaan dhaabbattu. Biyyaa biyyeedhaan dhaabbattu. Allahu akbar. Intaane takbirichi. Deebisame. Waan isinirraa hafe hunda rabbiran eeggattu. Takbira. Allahu akbar. Hunda keessa rabbi sina barakeessu. Hunda keessa rabbi sina milkeessu. Rabbi nu barakeessu. Guyyaani gaa guyyaa Jumaati. Rabbi sina barakeessu. Nama hedduu isaa qabdani. Alhamdulillah ilaasin. Waan isin bilcheessuu fi yaada isin murteessuu fi yaada qofee kanarraa ol ka'u amma deemnee argine keessatti yaadni kana fakkaatu maddu. Garuu yaada asii maddu tokkitti wanti xiqqoo si gadi qabu maddisiifnee kaanee booddee olii galuu diduu irratti bicuusi malee osoo akka maddisiisuu fi yaada gaggaarii fiduu fi burqisiisuu fi himmaan isaatiif jechisaa babbareedaa sanaan irratti ejjennoodhaan deemateeti silaa aanatti miti godinaafuu fakkeenya taatu. Inshaallah ila tokkummaatu nu barbaachisa akkuma kana. Tokko taanee gaaraa gadetti waan jiru hunda isaa wal qabannee wal dhageenyee waliin deemnee nutis warri ijoolleen manguddoo keenya dhageenyee kabajnee yoo dogoggorre jarrabbootis nutti aaruu fi nurraa fagaachuu osoo hin taane nu dhaatanii nu gorsitanii nu wajjin deemutu barbaachisa. Hin ta'u kana booda. Nuti qofee taanee masgiida isaasii wanni nuti hennu hin jiru tokko nuti. Adda addaa nuti. Tokko nuti. Yoomiyyuu tokko tokkummaadhaan immoo akka asiitti miti akka guutuutti fakkeenya taana inshaallah. Abbaatullah Sabbalagaas warra shanis warra zonis warra gee hunda qabu imaamotii keenya isaan masgiida dakaa isaan masgiida gaaraa hundayyuu rabba barakeessu. Manguddoo keenya hunda rabbi sina barakeessu. Tokkummaa keessan zalaaqee rabbi sina taasisu. Rabbiini akkuma namuutu beeku Quraana keessatti suuraa Aala Imraan keessatti waa'ee tokkummaa kana jabeessee dubbata. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم جل. سنت أنسي سورة كانت أنسي كنرة تقدربه آيات تقدربه سورة ما كان جسد تجورا فول ما سورة كنرة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جل. والكبردا هندي كسنتكم ماران ربين كنيا توكي كبردا كسيت ديما غرغرين بينان جل. Kanaaf tokkummaan nama birattis Rabbi birattis Nabii birattis jaallatamaa sallallahu alaihi wasallam. Har'a yeroo akkanatti namatti dhufanuuf wali arganu akkanatti wal dhagaanus namatti tola. Isinis amma ergasii hundarra qalbiin keessan hadha waan gammachuu qabu natti fakkaata. Akka gammachuu kiyyaatti yoo ta'e waa hunda tokkummaa keenyaan jabina keenyaan ol kakaanee jennaan kaaliqarraa islaaftu numatti furanna. Inshaallah. Silaa kaaliqarraa furannaan kan nama rakkisu. Cimanii wal jaallatanii wal dhagahanii waliin deemuun barbaachisaadha. Nama waliin barakatu rabbi sina taasisu.